Dhaabbileen gargaarsaa addunyaa gurguddoo yeroo ammaa kana addunyaa guutuutti isaanii irra darbuudhaan addunyaa guutuudhaaf gumaacha kennan jalqaba irratti osoo hin hundaa'in dura kaayyoo ture. Kaayyoon namaattuu yaadatti jijjiirame yaadni sun ammoo gara dhaabbataatti jijjiiraman dhaabbanni sun erga hundaa'ee booda yeroo ammaa kana sadarkaa addunyaatti biyyoota garaagaraa fi namoota miiliyoonaan lakkaa'aman lubbuu isaanii baraarutti jira. Dhaabbileen kun jalqaba yaada turanii yaadarraa ka'uudhaan gara dhaabbataatti kan jijjiiraman akkasumas erga jijjiiramanii booda bu'aa bahii keessa darbuudhaan bu'aa gaarii kan keessummeessan kan qubaan lakkaa'amanidha. Isaan hedduun ammoo erga hundeeffamanii booda rakkoolee isaan mudachuu danda'uu fi kan isaan mudatu dandamachuu dhabuu fi jalqaba irratti erga gara dhaabbataatti jijjiiramanii gara fuulduraatti rakkoo isaan mudatuu malu yaaduudhaan hojii isaanii kan addaan kutanii fi ijaarsa yookaan dorgommii keessaa kan itti bahanis kumaatamaan kan lakkaa'amanidha. Kana akka fakkeenyaatti fudhachuudhaan dhaabbanni Ameerikaa USAID jedhamu yeroo ammaa kana addunyaan guutuun ittiin deeggaramaa turte hawaasummaa dhukkuboota garaagaraa ittisuu fi akkasumas keellawwan fayyaa fi kanneen biroo irratti hawaasa idil addunyaa keessattuu biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa akkasumas Laatiin Ameerikaa hedduu keessatti baratamaa fi beekamaa kan turedha. Dhaabbanni kun erga hundeeffamee walakkaa jaarraa tokko kan ture yommuu ta'u, bara Tiraamp yeroo lammaffaaf deebi'ee aangoo qabate kana baatima amma keessa jirru kana keessatti hojii akka dhaabu ajajni gubbaatti darbe. Ajajni darbe kun walakkaa fuula tokkoo kan barreeffamaan isaan irra gahe yommuu ta'u, ajaja Doonaald Tiraamp erga Waayit Haawusitti deebi'anii mallatteessaa jiran keessaa ajajoota kanneen akka sanyii adii leellisuun godaantota biyya isaan irraa dhufanitti deebisuu fi biyyoota garaagaraa irra taarifa kaahuu caaleem ajajni USAID'n haa cufamuu jedhu kun ajaja rifachiisaa biyyoota addunyaa guutuu keessatti ka'eedhaan wal qabate. Keessattuu biyyoota Afrikaa kanneen maqaan isaa hedduudhaan lakkaa'aman keessatti ajajni kun baay'ee rifachiisaa ture. Doonaald Tiraamp yaada isaanii irraa ka'uudhaan biyyoonni kamiyyuu qabeenya Ameerikaa itti fayyadamuu hin qaban kan jedhuu fi Ameerikaa deebifnee akka duriitti guddaa goona maqaa jedhuu fi dhaadannoo jedhuun dhaabbata kana biyyoota hedduutti akka hin deemnee fi guutummaan guutuutti dhaabbatichi akka hojii dhaabu ajaja erga dabarseen booda kunoo amma ji'a lakkaa'uu jalqabneerra. Dhaabbatichi kun milkaa'inoota hedduu kan gonfatee fi sadarkaa addunyaatti beekamtii guddaa kan argate akkasumas lammiilee miiliyonotaan lakkaa'aman lubbuu isaanii kan baraaree fi gargaarsa kan birootiifis biyyoota addunyaa hedduu keessatti beekamtii guddaa argateera. Guyyaa har'aa akka fakkeenyaatti dhaabbata USAID kana haa fudhannu malee kaayyoon keenya inni jalqabaa buusaa gonofaadha. Buusaa gonofaanis jalqaba irratti yaada kan ture yommuu ta'u, yeroo ammaa kana umriin isaa daa'ima ta'us hojiiwwan garaagaraa hojjechaa akka jiruu fi milkaa'inni inni gara fuulduraatti agarsiisuu malu ammoo daran ol ka'aa ta'uudhaan abdii kan namatti horudha. Sagantaa hubannoo uumuu sirna buusaa gonofaa irratti bitootessa 20 bara 2017 qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa dhiibbaa uumtoota miidiyaatiif ibsa yeroo kennanitti hubatamuun akka danda'ametti buusaan gonofaa kun erga hundaa'ee waggaa 3 kan hin guunne yommuu ta'u, yeroo ammaa kana naannoo irra darbee sadarkaa biyyaatti hojiiwwan gaggaarii hedduu fi kan maqaa gurguddaa qaban raawwachaa akka jiru agarsiisaniiru. Sagantaa kanarratti obbo Muhammad Jundaa haasaa yeroo taasisanitti Oromoon bu'uura kaleessaa kan wal gargaaruu, kan wal yaadachuu, kan wal boruuf kaa'achuu akkasumas kan wal bulchuu fi waliif qooduu irraa ka'uudhaan buusaan gonofaan guyyaa irraa akka hundeeffamuu fi yeroo itti aanuuf dhaloota dhufuuf kuufama akka ta'uu fi gaaddisa akka ta'uuf yaadnee kan hundeessine jechuu yoo kaasan. Dhaabbatichi akka dhaabbataatti kan itti fufuu fi kana booda uummata Oromootiif gaaddisa akka ta'u hundeessineerra jedhan. Balaawwan tasaa kanneen uumamaa fi kanneen namtolchee yeroo garaagaraatti biyya irra kan gahan yommuu ta'u, yeroo akkanaa deeggarsa qamadii biyyoota alaa akkasumas deeggarsa zayitii fi deeggarsa midhaan nyaataa kanneen garaagaraa akkasumas meeshaalee biroo biyya alaa irraa kadhachuun biyya keenya qofa osoo hin taane biyyoota Afrikaa keessatti kan baratamedha. Kana hambisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kana hojjechaa akka jiru kan ibsame yommuu ta'u, kunis buusaa gonofaa yookaan akka dhaabbataatti maqaan isaa dhaabbata buusaa gonofaa ta'uudhaan yeroo rakkoo balaa namtolchee fi balaan uumamaa uummata keenya irratti kan mudatu hatantamaan deebii kan kennu ta'uu fi gara fuulduraatti ijaaramaa akka jiruu fi hanga ammaattis balaawwan hedduuf deebii akka ta'e hubatameera. Hoogganaa buusaa gonofaa Oromiyaa kan ta'an obbo Muhammad Jundaa akka ibsanitti dhaabbanni kun kaayyoon isaa kan hundeeffameef yeroo ammaa kanatti wantoonni inni hojjetaa jiru kan ka'e yommuu ta'u, kana keessaa akka fakkeenyaatti kan kaafame dhiibbaa biyya alaa irraa dhufu hir'isuu fi gulantaa diinagdee garaagaraa fagaatee kan walitti dhiphisu jechuudhaan kan kahanidha.
Kaayyoo yeroo ammaa mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee ittiin deemaa jiru keessaa diinagdeen of danda'u, buusaa gonofaa, nageenyaan of danda'u, gaachana sirnaa fi akkasumas tajaajila sirnaa yookaan tajaajila lammummaa jechuudhaan bara baraan birrii miiliyoonaan lakkaa'amu hambisuudhaan pirojektoota garaagaraa tajaajila tolaatiin dargaggootaa fi namoonni tola ooltummaadhaan bahanii kan hundeessan keessaa kunneen adda dureedhaan kan hoogganamuudha. Kana keessaa buusaan gonofaa dhaabbata guddaa ta'ee yeroo ammaa kana qabeenya hedduu horatee miseensota hedduus horatee gara fuulduraatti imala isaa jalqabeera. Buusaan gonofaa akka dhaabbataatti erga hundaa'ee booda naannoo Oromiyaa keessatti maqaa isaa waaltessuun rakkoo kan ta'e yommuu ta'u, garuu yeroo muraasa keessatti rakkoolee kana dandamachuudhaan yeroo ammaa kana yoo xiqqaate namoota miiliyoona 30 ol biratti kan beekamuu fi miseensota miiliyoona 27 akka horate himameera. Dhaabbanni tokko akka dhaabbataatti erga hundaa'ee maallaqaan of danda'u yookaan dhaabbatummaa ta'uun nama gargaaruuf iyyuu maal ta'uu qaba jechuudhaan gaaffii itti ka'e deebii yeroo deebisanitti yeroo ammaa kana qarshii biiliyoona 6 kan horate yommuu ta'u, qabeenya horate kanaan hojiilee garaagaraa hojjechaa akka jiru himameera. Hojiilee kanneen keessaa akka fakkeenyaatti kan kaafamu nyaata barattootaa yoo ta'u, barattoota miiliyoona 9.2 ta'uuf nyaata kan dhiyeessuu fi kan nyaachisuudha. Nyaata barataa kana danda'uudhaaf ammoo waggaa tokko keessatti midhaan kumtaala miiliyoona 3.8 yookaan gara birriitti yoo shallagamu birrii biiliyoona 18 baasee kan godhu yommuu ta'u, yeroo ammaa kana baankii siinqeetiin biiliyoona 4.2 kuufatee akka qabus himamaara. Ibsa kana bu'uura godhachuudhaan qaroo miidiyaan hawaasni yeroo buusaa gonofaatiif gumaacha godhu tokkoon hawaasaa irraa waan eeggamu qaba yookaan dirqama qabamoo fedhaan kenna kan jedhuu fi yoo dirqama qabaate ka'umsi isaa hangami kan jedhu gaaffii dhiyeesseef yoo ta'e, dhaabbanni kun akka nama hin dirqisiifnee fi abbaan qabu buuphaadhaa hanga sangaatti gumaacha gochuudhaan akka deeggarsa kan godhan fedha isaaniitiin kan itti fufanii fi kana bira darbuudhaan lafa qonnaa akkasumas iddoo mankuusaa kan kennaa jiranis arjoota yookaan kanneen konkolaataadhaan deeggarsa kennanis fudhatama akka qaban deebii kana keessatti eeraniiru. Hojiileen buusaan gonofaa erga hundaa'ee hanga guyyaa har'aatti waggaa 2 fi walakkaa keessatti raawwate keessattuu bara hongeen Booranatti mudatee fi uummata Booranaa harka kennachiise buusaa gonofaan adda durummaadhaan bira dhaabbachuun uummata isaatiif anatu siif jira jechuudhaan harka isaanii jajjabeessaa turuunis yaadatameera. Kana malees naannoo kibba Itoophiyaatti uummata goofaa yeroo sigga lafaatiin rakkoon mudatee fi naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay fi naannoo Affaaris naannoo Oromiyaa irra darbuudhaan sadarkaa biyyaatti gargaarsa garaagaraa kennaa akka turee fi gara fuulduraatis gargaarsa kana fakkaatuu fi kan kana caalu akka itti fufuus dhagahamaa jira. Baasii waliigala naannolee afran kana keessatti bahee fi hanga ammaatti maqaa deeggarsaatiin buusaan gonofaa gumaachee gara miiliyoona 200,000 ol kan ta'u ta'uunis himameetiin jira. Kana malees rakkoo namtolchee dhiheenya kana naannoo Affaarii fi naannoo Oromiyaa keessattuu naannoo Awaash Fantaalleetti sababa kirkira lafaatiin wal qabatee mudataa jiruun uummata 30,000 ol buusaan gonofaa gargaaraa akka jirus sagantaa kana irratti ifa godhameera. Buusaan gonofaa qabeenya mataa isaa jedhamuudha yeroo ammaa kana konkolaattota wal harkisan 150 bituudhaaf akka ajajee fi boottee bishaan fe'an 30 fi warshaalee nyaata walitti makan hedduu ijaaruudhaaf karoora akka qabuu fi bu'uura akka kaahanis dubbii har'aa kana irratti kaahaniiru. Oromoo akka sabaattii fi Oromiyaa akka biyyaatti diinagdeedhaan waaltessuudhaaf dhaabbanni akka buusaa gonofaa kun hedduun barbaachisaa yoo ta'ullee dhaabbanni buusaa gonofaa kun yeroo muraasa keessatti uummata irraa dhalatee uummata bira gahuutti kan yeroo itti hin fudhatinidha. Ka'umsa isaa miiliyoona 20 godhachuudhaan yeroo ammaa kana waggaa 2 fi walakkaa keessatti kaapitaala biiliyoona 6 horachuudhaan kana bira darbuudhaan deeggarsa garaagaraatiif iyyuu miiliyoonaan kennaa kan jirudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota qaroo miidiyaa sagantaa buusaa gonofaa guyyaa har'aa isin biraan geenye kan hanga ammaatti dhageeffataniidhaan waliin waan turtaniif galatooma.